Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattan sa'aatan eedan isiniin jedha anjara galata rabbii. Har'allee deebi'ee dhufee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma beekamu Simraaniin qabee hidhee ture jechuudha. Erga hidhee immoo ani ni beeytanii akkuma beeytanii waan muraasa wanni ani isiniif gadhiisee yeroo duraati fi kaameraan durattillee kaameraa boodaattillee waan himsiisee jira jechuudha. Waan kaameraa duratti himsiisee waan kaameraa duubaa himsiisetu irra caala jechuudha dhugaa dubbachuuf. Garuu hin kijibdii fi dhugaa isiitii hin beeku. Yoo dhugaa taatis kaanis isii fi rabbitu walirraa beeka jechuudha. Kan hundaayyuu ani waan irraa beeku hin jiru. Walumaa galatti amma isiin waa hedduu himtee jirti jechuudha kaameraan alatti waa hedduu tumee himsiisee jechuudha. Warroonni immoo keessaan na dubbistanii maaliif akkana gootaa obboleetti hin qabdu maaliif akkana gootaa akkana maaliif mitaa horinaan jettanii ni beeytanii isiin badii guddaa dalaydee kana qofaa miti waan isin beeynetu jira wanni an beekutu jira. Wanni ani hin beeyne kan isiin dalaydeetu jira garuu an san hundaayyuu silkii isii erga irraa fuudhee waa hedduu argee ture isinii gala miti. Silkii isii erga harkaa fuudhee waa hedduu waan isiniyyuu hin godhama jettanii hin yaadne anillee waan hin yaadne jechuudha. Aniyyuu waan hedduu arge. Isin immoo jettaniitu maan akka namni isiin ani badii isiin Muktaariin jala deemtee maalumaaf Muktaariin wajjin deemtii qofaaf himti ani. Yoo jaalattee innis fuudhee jaalattee isiillee itti heerumte ani wanti jechuun kan hunda isii miidhuuf hin jiru. Garuu waan isiin isa goote jechuudha. Kophaatti illee himsiisee ture. Kaameraa irratti illee argitanii jirtan waan isiin haasofte hundammoo hin himne kaameraa fuulduratti nagadhiiste jetteetiin if qabdee himuu diddee jechuudha. Kaameraan alatti immoo tumee natti himtee jirti. Waa hedduu himtee garuu immoo haa gadhiisuuf yookiin sodaattee illee akkas jechuu dandeetti. Naaf hin galle anillee hin amanne garuu immoo isii waa hedduu haasofte. Waan hedduu himtee turte. Ani immoo waan san hundallee ol baasa jedhee hin yaadne. Kaameraa irraa waraabee yoo himi jedhuun himuu didde nagadhiisteettee himuu diddee erga diddee immoo ishii kaameraa irraa dhaabsee kaameraa duuba waa hedduu haasofsiisee akkuma duratti isiniin jedhe erga haasoftee immoo amma kana hundumaayyuu dhiisee kana qofaa miti viidiyoo isaanii hin jira jechuudha. Silkii isii keessaa viidiyoo hedduutu jira. Viidiyoo lakkaa'ameen dhufne viidiyoo 10 olii jechuudha. Silkii isii keessatti viidiyoon an argee. Viidiyoo san hundallee hin baasne muraasa keessaan mana keessatti isiin isa dhoksitee waraabde hedduu jira kana qofaa miti ammaas immoo ka qullaas ni jira ani immoo ka qullaas hin gadhiisu isiif osoo hin ta'in ofii kiyyaaf hin gadhiisu jedhee garuu immoo yeroo gadhiisutu jira maaliif isitti illee himee ture kaameraa duubattis kaameraa irrattis itti himee ture ati ganaa jedhee waan kiyya dubbattee ganaa isii fi Muktaaris jechuudha waan kiyya dubbatan taanaan Viidiyoon qullaa sunis akka ba'uuf beeka isinillee natti hin aarina wanni an jechuu barbaadu guyyaarraa namoonni hedduun keessan yaada keessan kennattanii maaliif akkana gootaa ammas Muktaaris abbaa ilmoo keetiitii viidiyoo isaa hin gadhiisinii jechaa turtan. Hundaafuu warri naaf cinqamtanis warri isaafis yaaddanis galatooma dhugaadhaa Muktaar akka abbaa ilmoo kiyyaa ta'e wallaalee niin beeka garuu immoo innis badii guddaa hojjetee waan jiruuf immoo intaloon innillee guutumaan guututti ofiisaatiin waan godhaa jiru kana guutuu ofiisaatiin miti waan wayii gootee jirti isinillee isaanillee waan osuma beekee jiruyyuu garuu ani hin gadhiisu jedheera viidiyoo sanii viidiyoo tokko ka isaan waraaban ganaadha paartiidhaan gadhiisu jira viidiyoo isaanii hin daawwattanii kana qofaa miti hamma immoo ganaa yuutuubiin isaallee na bira jira yuutuubii kanas kennuuf hin deemu yoo Muktaarillee ganaa yuutuubii kiyyaas kennii yuutuubii ofiitillee na gaafatuuf waan biraatiif illee haa ta'u isinillee ganaa maqaa kiyya kaaftu ta'e viidiyoo isaanii kan akka baasu isinillee akka sobatti beekaa isiniin jechuu barbaada warroonni hedduun keessan yaada na kennitanii waan natti aartaniif jecha viidiyoo kana isiniif qabadhe kan hundaayyuu isinii haaseef kanaaf jechuudha boodaaf akka natti hin aarre jechuu barbaade isaanillee asumaan hamsa ilaalu jechuudha akka waan kiyya kaasanii kana boodaaf hin aarre ganaa mana kiyya dhufuuf miti macama kiyyaa kan kaasan isaan lamaan kaasan taanan humnaa yookiin yuutuubiillee fudhannaa humnaan isin ganaa viidiyoon kun sii baay'ee caalaa taatuuf jira ganaa miidiyaa kanarraa galuuf keessaa ganaa akka ol jettee poostiin keessa waan hunda dileet furmaatii godhe silkiisi waan keessa jiru waan na barbaachisu keessaa baasee silkii kiyya keessa dabarsee jira. Viidiyoo kanallee immoo egaa arge hangaruu nama biraatti illee mul'isaa hin jiru.
isiniifillee mul'isaa hin jiru viidiyoon keessattuu ka qullaasanii gadhiisuun barbaannee walumaa galatti akka nama tokkootti ani nama sammuu qabu tokko akka dalagaa isaaniitiif sila hin gadhiisa ture. Garuu anis maal anaafillee maal faayidaa isaaniifillee maali garuu isaaniif qaanyii guddaa rabbi birattis nama birattis waan kana ta'eef ani immoo gadhiisuun barbaanne sanii isaan na tuqan taanaan immoo hundi keessaniyyuu akkam viidiyoo san baasu beekaa ofirratti jechuudha. Ani jalqaba lafaa ka'ee sababa malee viidiyoo kana baasuun barbaanne garuu immoo isaanuu amala isaaniitiifuu hin callisanii dubbatan taanaan viidiyoo san hin baasa jedhee murteessee jira. Innaa yaada babbareedaa na barreessaa isinillee warri na jaalattan yuutuubii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina yuutuubii isaa na bira jira. Innaa ana gadhiisaa jira jechuudha viidiyoo akkuma beektanii ani yuutuubii kanas kennuuf hin deemu. yuutuubii kanallee maaliif hin kennine waan jettan ta'e ilmoon isaanii jirti. Ilmoo isaatiin hin guddisaan jechuudha. Na fayyada waan ta'eef isaan fayyaduu baatus ana na fayyada. Anaaf faayidaa guddaadha. Isaan illee garuu yuutuubii kana barbaaduuf jedhanii ol ka'anii natti dubbatan taanan akka isin hin jedhisanii jechuudha. Ani immoo yuutuubii kennuuf hin deemu. Hingaa irraa gabaabbadhee Simraan garuu kaameraa duubatti illee qixaatee kaameraa irratti illee qixaatee kana booda immoo himtee jirti waan himtu himtee kaan immoo hin gahu waan kan keen dubbadhu jette yeroo saniif jechuudha. Ba'uufillee yoo ka jettu taate rakkoon hin jirtu kana caalaa rakkoo guddaatti akkasiin uf beekisin jechuu barbaada. Innaa hordoftoota kiyya ani akkuma isin hin jedhe obsa guddaa qaba. Isinillee naaf galatooma warri na jajjabeessaa jirta. Warroon TikTok tokko immoo obboleettiin qabdu maaliif akkatti miitanaan jettanii warri komii dhedheessitanii fi viidiyoo kana isiniif jechuudha. Waan tokko osoo murteessiniin duratti waan tokko murteessuun duratti wal hubachuutu barbaachisa. Isinillee akkana hubattan anilleen akka isin hubachiisuu jedhee of dirqamsiisee dhufe jechuudha. Ani isin jedhetu maal lafaa ka'ee yookiin Simraan hin qixaattee hin jedhina ka kaameraa fuuldura qixaateerra lafarrattuu waan qixaateetu caala sanoo sila argitanii akkam jettan duuba. Warwaattee qaxxitaa isii kaameraa waraabaa jiruuf anilleen na gadhiifti jettee himuu didde duraan. Innaa kaameraa duubatti himtee kana godhee waa hedduu himtee muktaarii waan kaameraa irratti himteen alatti erga isii waan akkanaatiin deemtee isallee dhamaastee of biratti jiraachisuu barbaadde ani immoo kattaa kiyya kan kaloofne isii gochaa jira. Viidiyoo kana isiin isaa asfaraarra'u deemti ani immoo isiidhaan asfaraarra'aa jechuudha. Wanni isiin isaan asfaraarraatuuf hin jiru. Viidiyoo waan tokkoyyuu isii biratti nafne. Innaa har'aaf immoo kanuma isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya isinillee warra natti aartan. Na jajjabeessaadha rakkoo kanallee keessatti hargaadha waan isaan dalagan kana qofaa miti wanni isaan dalagan viidiyoo akkuma isin jedhetti ganaa ka isin gadhiisu ta'a viidiyoo 10 olii jechuudha viidiyoon silkii isaanii keessatti jiru dho'isaadhaan waa meeqa godhanii keessa kutanii jechuudha. Sargii hunda godhatanii jira viidiyoo sargii hunda qubeellaa walitti godhanii sargii hunda aruuza gillee godhanii jira jechuudha viidiyoon isaanii sunillee ka isin gadhiifamu ta'a isin immoo obsaan eeggadha hanga isinitti na jajjabeessaa isinin jedha. yuutuubii kiyyallee caaltutuuf irratti laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa yaada gaggaarii naa barreessaa na jajjabeessaa isinin jedha. Innaa hordoftoota kiyya maal isinin jedha seetan waan isinin jedhu illee hin beeku maalumallee akka isinin jedhu hin beeku badiin isaanii kana hunda gahaa kana hunda hedduudha. Baay'ee ulfaata jechuudha waa'een isaanii kun dubbachuuf baay'ee tokko natti ulfaata hordoftoota kiyya. Jechuun waan jedhullee hin beeku waan godhullee hin beeku waan inni godhu hin jirurree kana caalaa hanga nama tokkotti laffa'ee isiis qabe garuu waan isa goote himtee jirti san qofaatu naa milkaa'e. Ammaas immoo akkanatti ulfaa viidiyoo waraabu namummaa jechuun gammachuu qabu wayii isiniif fakkaatuu danda'a. Ani immoo garuu dhugumaan hedduu rifadhe isinillee isa kana hunda miti seenee ani immoo fedhii isaatiin inni fedhii isaatiin isii jalatti deema jedhee garuu yeroo jalqabaatiif dogongora haa qabaatu malee isin immoo waa hedduu irra dalagdee jirti waan natti himte qabdi. Muddamteellee haa himtuu bahuufillee jettee haa himtuu garuu waa hedduu himte wanni sun immoo waan kijibaaf himama jedhamee yaadamu miti. Kijibaaf himtii yookiin sodaattee himtii jedhamee waan yaadamu miti. Yaanni akkasii yeroo muddamtee irratti nama hin dhufa jedhee yaadu garuu waanuma dalaydee jirtu himti jechuudha. Isin himte bakka isaallee ga'uutti biyaansi ani hadaama keessaallee bahii jiraadhuun jedheen. Akka isin kijibdus numa beekan hin amanu anammaas hin amanne dhugaadhaan isin tuni hadaama keessaa baate isaarrallee gorti jedhee yaadu. Intaloon waan badii waan dalaguu beektuuf anumaayyuu rabbiitu na baasee meeshaa isin qabattee dhuftee sanuyyuu hin laalle jechuudha. Ilaaluuf hin sodaadhe. Isima fuusisee isin maa fudhattee deemte. Innaa anaayyuu yookiin isin anaayyuu balaa guddaa rabbinarraa deebisee jechuudha. Maaliif isin waan qabattee dhufte saniyyuu waan gaariin qabattee hin dhufne isinii gala miti.
waa wayii si fidinaan jettee yeroo saniif irraa fuudhe garuu alhamdulillah nagaa qabaani waan tokkoyyuu hin taane warroonni ammaas mana kan kee maaf itti agarsiistee mana kan kee dhufuu dandeetti naan jettan immoo viidiyoo san gadhiisii baasaan itti mee jira mana kiyya dhuftee namaas itti agarsiistee yookiin muktaaritti illee agarsiiftee mana kiyyatti dhufaniitiin waan tokko wanna takka wanni isaan na godhan takka hin jiru ani viidiyoo illee gadhiisuuf viidiyoo qofa miti wanni ani isaan as baraarra'uuf ammaas taanaan ani sodaa isaanii takka illee hin qabu hin sodaadhu illee ammaas rabbi tokko chaka sodaatamunnaa isaan sodaadhe yookiin mana jijjiiradhu miti wanni tokko wanni isaan fidanii waan tokko na godhan hin jiru dhugaa yoo isinii himee jechuudhaani ammaas hin sodaadhu ani wanni isaan sodaadhu takka sodaan takka illee na keessatti nu mummuuqa waggaa gaheera hanga har'aatti muktaar biyaansi dhufee ilaalu miti daa'ima isaa waan ittiin jiraattu jedhee guyyaa tokko dubbatee hin beeku sababa saniif dhoorgadhe yuutuubaa ammaas kennuu hin deemu yuutuubnis na bira jira isima fiddeen akka kennite san haa gaafatu gana isaan isima haa gaafatu isimaan akka kennite mee haa fuutu ammaas inni isin fuudhallee jedhee humnaan illee na bira yoo dhufu ta'ee seerri ni jira seeraanis taanaan heeraanis taanaan nam tokko namni na gaafatu hin jiru na gaafatu ammaas immoo ani wallaalle isima sanii yeroo magibbii kiyya keessa jirtu waan akkana dalagde jedhee ragaa viidiyoo kana tolfadhee fakkeenyaaf qabee mana hidhaa isii galchee hin danda'a garummoo maaliin godhe anis firdi beetii dhaabbadhee isaan illee bakka namni hin jiraa miti namni dharaan illee waa hedduu walirratti godha ansan hundaayyuu deemuu hin barbaanne sabrii rabbi naa kenne sabriin tarabbiitu caalaa abbaa sabbaree nama gaariidha jedhani innaa anammaas yookiin muktaariin akka muktaarnatti deebi'uufillee jedhee kan hunda yuutuubii isaallee hin fuune yuutuubii kana immoo irraa fayyadamuu barbaadetti maaliif na fayyada yuutuubni jechuudha. Maaliif daa'imni isaallee ni jirti anis ni jira bara anis niitii isaati garuu hanga ammaatti namni biraa wayii niitii nama biraatti nan beekamu abbaan maan fedheeyyuu niitii isaa waan ta'eef anis irraa fayyadama ilmoon isaatis irraa fayyadamte innaa waan kana ta'eef ani yuutuub illee kennu waan murteessee jira waan hunda immoo baasaniin dubbatanii beeytanii waan hunda baasaniin dubbatanii hordoftoota kiyyaa anillee waan hunda baasee dubbachuu hin barbaanne guyyaa irraa jechuun viidiyoo kana giddi maanii waraabe malee keessattuu warroota keessaan na dubbisanii koomentiidhaan illee yaada garagaraa naa barreessitanii muktaar abbaa manaa keetiin ati obboleettiin qabdu isii maaf miitaa jettan himmiin eeyyuu bishaanii bar wanni ani isii qixaatee yeroo jalqabaatiif bishaanii wanni isii qixaatee barbaree warri tiktook geema taphatuyyuu bar bishaanii fi barbaree wal qixaatan qixaatii miti tun wallaahi yoo isiniif hime qixaatii miti kun qixaatii guddaan jedhamu osoo mukaanuu tumee caccabsee jechuudha qixaatiin jedhamti ka isin tasilaa miskiinessan ture ani garuu ilmoo musliimaa gatii ta'eef jecha san hunda irratti raawwachuu hin barbaanne obsa guddaadhaan kabajaadhaan muddamsiisee jechuun yaada garagaraa jedheeni waan sodaachisee haala saniin ibsiise tumaa hin jedhamu kun tumaa ilmoon namaa harka duubatti nama hidhanii ol isii fannisee silaa isii tumeeyyuu qixaatii guddaa natti fakkaatu kun immoo qixaatii miti kana hunda gootee maarreettanii isii yoo sanii fakkeessaa fi waan kaameraan jiruuf akkasitti iyyite akka nama dhukkubeetti akka yookiin nama gubeetti maan nama guba barbaree nyaachaa hin jirtanii hordoftoota kiyya nyaachaa hin jiru ilmi namaa mana keessatti osoo ijaan naqee silaa irra miidhaa qabaayyuu ture. Ni obaasii malee homaan goone barbaree san dhugdee innaan waa hedduu naa himte amma waa hunda dubbachuun barbaadu aariidhaan waa hunda yoo dubbatan waa hedduutu badaa innaa kanaafuu hordoftoota keenya ani isin jechuu barbaadu guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina inshaallah. Du'aa'inaaf godhaan jajjabeessaa isinin jedha. Waa hundammoo dubbachuun barbaanne waa hedduutu jira. Akkuma isinin jedha viidiyoo isaanii tokko tokkoon isinii baasa. Har'aa fi wannan dubbachuu barbaade kanuma. Nagaan naaf tura isinin jedha. Maasalaam. Dhaabi bakka.